Akkan godhu dhabee yaadni na dhamaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaasa yaadni kiyya gareef hin galle caalaansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Haadha Jaafar jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa kan nyaattan dhadhaadhaa akkam jirtan nagaa baga nagaa taatanii addaan fagaanne hedduu kana ifama kan inshallah galuu waan hinnuu fi wallahi aramni dalaganti hammeessite amma kaa'im beetanii yoo singaluu kalooftanii dalagaan isaanii ni ulfaata osoo danda'anii mana kanallee diiganii sinjaarsisanii garuu yaa'u diiganii isaanuu jaaratanii subhanallah anuma saamatu jecha diiganii jaarataniiru manallee wanni isaan hin godhin hin jiru osoo danda'anii humna kiyya sirraa muranii asitti hambisanii garuu yaa waaqa gaafa bira dalagee malee taaneessa argatanii miti akkasiniin jedha saniif babbanne jirtanii nagaa baga nagaa taatanii wallahi subhanallah mee waa tokko argee qoy deemee hordoftoota kiyyatti ma jedhee dhufe mucaa tokkotu raammoon ciniintee bakka in dhaabbataa karaa gubbaa raammoo wayii ciniintee inni raammoon suni ofirraa wanti jedhee ofirraa baasee ajjeesee dallanee amma bootaa sanii bootaa raammoon itti ciniinte sanii xiqqooma akkas achi siqee subhanallah yoo akkas achi siquu raammoolleen bookeedha bookee tana yoo achi siquu homa san makiinan takka bararaa dhufte subhanallah achi wanni inni itti jatisan haxirii inni itti bira jatisanitti buute haxirii cabsitee seentee gara umaaraa hadisa goote jechaadha. Kana rabbiin yoo si oolchuu hede yoo du'a si oolchuu hede homa xiqqoo si sababa jechaadha. Rabbiin subhanallah mucaasanii raammattii tana sababee lubbuu isaa oolche yeroo garii nuti yoo gufuu wayillee nu dhoofte khayrii akka qabduni wallaala jechaadha. Fakkeenya fi osoo raammoon sun isa ciniinuu baattee cal'iseetuma akkuma yoo duraatti dhaabbatutti dhaabbate subhanallah yookaan makiinan sun mucaasanirra baate ani yoo laalu wallahi nirrifadhee bas alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin isa baase siniin jedha. Yeroo hedduu namni kuni akka manaa itti bahu beeka malee akka manatti itti deebi'u hin beeku karaa kanatti waan isa mudatu hin beeku. Kanaafuu namni biyya ambaa jirru wallahi rabbii yoo mana nu baase nagahan akka manatti nu deebisu rabbii keenya kadhanna. Maaliif jennaanini subhanallah amma mucaan kuni xiqqooma akkas ila xiqqoomoyi gadi ba'ee barbaa illee wanni hin jenne xiqqoomoyi akkas achi goree subhanallah makiina yooma san duuban dhuftee hadisa gootee haxirii sanitti buutee rabbiin immoo isa oolche rabbiin isa baase. Wanti akkanaa kuni nama mudata wallahi wanni akkanaa kuni nama mudata amma doo bookeen sun ciniintee bookee san hoqatee bookee san ajjeesee ofirraa achi gara siquu baate subhanallah yaani dhiisaa kaame lubbuun isallee yookaan waliin dabarti jechaadha. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin isa oolche yeroo baay'ee yoo manaa baanu waa hedduun nama mudata karaa kanatti waa hedduun arganii fakkeenya fi nama makiina wali buutee waa hedduu bakka hin jiraa mire waa hedduu kana argite yoo waa hedduu kana argitu wallahi garaa nama rifata. Inshallah ka rabbiin akkuma nagahan nu baase biyya keenya nagahan biyya keenyatti nagaa maatii keenyatti nu haa galchu yaa ka sanuma rabbiin kadhanna. Anama fakkeenyaaf kaleessa yoo manaa ba'u sanii alhamdulillahi rabbil alamin nagauma baanee nagauma deemne osoo deemnu karaa qixxee yoo geenne hadisni kun nu mudate yoo xiqqaate sa'aatii meeqaaf jechaadha hanga shorxan dhuftee kaa'im beetanii biyyaan baa kanatti akka biyya keenya miti shorxan dhuftee maal san sawwartee maal san kaastee maal jettu ni dhaabbattan yoo dhaabbatan kana duubarraa immoo makiinan biraa hin dhufti makiinan biraa dhuftu kan walitti buutu jira waa hedduu jira biyya ormaa kana keessa wallahi waa hedduu nama mudata rabbiin nu haa teessu rabbiin immoo akkuma nagahan biyyarraa warra keenya biraa baanee nagahan nu haa galchu. Kana siniin jedha insha Allah namni yoo manaa gadi ba'u
du'aa godhachuullee baay'ee bareedaadha yaa rabbi kiyya jedhee du'aa godhatee rabbii ofii kadhatee manaa bahuun bareedaadha akkanumatti yoo baaniif hin deemnu akkanumatti bahanii hafullee ni jira jechuufi inshallah ka rabbiin khayriyaa godhu rabbiin nu haatiisu wallahi keessattuu makiinaa biyya kanatti namaan garagaltu makiinaa biyya kanatti ni jedhu baay'ee nama miidha makiinaan immoo amma laala qurxee omaarayyuu hamma tokko gadi rukutee namichi ani beeku ani ka akkasi booda achi akka taane nu makiinaa san duuba jirraayyuu alhamdulillah rabbil alamin odoo gara duubaa as kufee nutti darti kufe sila garuu makiinichi gara duraa haxirii gandaa diigee achi keessa seenee achi booda shorxan hin dhufte waan godhan hin beeku karaa saniin hin cufate karaa biraatiin darbinee baane akkasisiniin jedha rabbiin yoo manaa baane karaa nagahaa deemnee akka nu galchu du'aa godhachuu qabna immoo namni leen of eeguu qaba yeroo garii shifeerri yaabbannu kuni ka dhuganii sakkaran jiranii kammoo akka malee ari'an makiina makanaayyuu jiranii nuti immoo laallannee suutaa shifeera gaarii shifeera bareedaa yaabbachuun bareedaadha keessattuu ani sodaadhaan baay'een sodaadha osoo makiina hin seenin duuba isaa koo wanni maali jedhan kan argitanii taargaa isaa kana suuraa kaasee namarratti ergu malee hin deeman yeroo hunda suuraa san kaasee duuban jecha namitti kiyyarratti ergee deema bakka maaliif jennaan waan namudatu waan hin beeyneef tasiiti osoo waa taate fuudhanii achi kositti si darbanii si bira deemuu fa'a mala beeyte mana sa'aatii kanatti baatee yoo ati surtee warri sun immoo makiinaa sana yaabbatanii beekanii si soqan ani yeroo kamuu manaa ba'e taanan duraan illee yeroo wallahi boqonnaa deemu jaazaa deemu faamilii kiyya bira taargaa suuraa kaasee namarratti erga namitti kiyyaa fi yookaan achi faamilii bira deemu irratti erga yeroo kamuu maaliif biyyan baa kanatti of eeggannoo godhachuu qabda fakkeenyaaf shifeera badaa faa yaabbattaa shifeera duriyyee faa yaabbattaa yani waa hedduu jira kanaafuu ati of eeggannoo godhuu qabda immootu subhaanallah wanni biraa kana mudate immoo suuqii keessatti jaafin arabiyaarra taa'uu didee harkaa wal qabannee deemna suuqii keessa hoggaa suuqii keessa deemnu kofiyyaan tokko jirti kanuu nuti nunuu yani ji'a takka ji'a lama baay'ee xiqqishuudha maa gadhiisa qabatee kofiyyattiin akkana qabanii akka malee tokko lallaafti hin bareedde maa gadhiisa yaakii gadhiisi maa gadhiisa achi namittiin daa'im biraan qabdaa jette aadan daa'ima maatuun qabu jedheen ulfaanaan jette aadan hin qabu jedheen dirqitti irraa fuudhee deebisee kalaas deebisee amma karaa san jijjiirree deemne wal qabanneetuma deemna amma zooree achuma dhaqe wallaa zooree achuma dhaqe kalaas namittiin haga bakka meeshaa wanni herreega bira geettu kalaas dhiisi qabatee haa deemu naan jette achi akkasii qabatee deemaniini haga meeshaa bitannee waa hunda geessinee jennu inni san qabateetuma deema harkatti akkasiniin jedha yeroo garii suuqa yoo deemtan ijoollee xiqqoo tana wajjin ijoolleen xiqqoon baay'illee waa akkas kun meeshaa taphaatitti fiigaa kun kaanitti fiiga namuu homa qalbiin isaa yaadde qabata jaafin immoo meeshatti laaba tana qabatee gadhiisuu didee laaballee miti bar koffiyyaa matatti gaddiratan ijoollee daa'imti xiqqoo nuunuu tana yoo da'aniin jiraame kan matatti gaddiratan tokko isa sani wallahi itti kolfe kazani maal godhaa bitare odoo ta'e umurii isaa wajji qixa taasisu taate bitee qabadhee galaanii fi garuu wanti xiqqoo takka itti dhiise akkasiniin jedha asumaan immoo wallahi yeroo biyya galuuf deemanii anamma fakkeenya fi adaruma guyyaan nattas kalaawun adaruma jiini nattas kalaawun bakka mataan kiyya injiraa mire yaadanna guutame yani akkam ta'a akkam godhaa kana fakkeenya fi wanti gariini kan suuqii odeemu naannoo kana injirre jira ammallee waraqaa jaafee bakka sammuun kiyya deemee ciniqniqna jedhe meeshaa kan akkamitti fe'a yeroo jalqabaatiif meeshaa kiyya mana isaaniitii galcha mana rabaati jechaadha yeroo hunda meeshaa kiyya ka galchu wanti marraa galcha karama mana faamilii kiyyarraa galcha bitee achi tolitti qabee achirraa fe'a amma immoo faamilii bira hin jiru guutumaan guututti jara bira jira waan ta'eef bakka wallahi na yaachisa mee akkam godhaa kana akkasi bakka sammuun kiyya biizii na ta'e kanuma yaaduniyyuu
inshallah ka rabbiin khayri godhee rabbi yaada muraada keenya nuuf guutee nagaan gara biyyaa nu haa galchu jiini osoon argin dhumti torbaan osoon argin dhumti yeroo amma dhiyoo tana waggaa jennaa mire osoo homaan argini inshallah wanti hundi dafee dhuma jechaadha wallahi ka rabbiin dandahaadha argaadha waan hunda beekaadha rabbi waa hunda yaada muraada keenya nu guutee nagaan biyyatti nu haa galchu ijoolleen hedduun namni biyya galu biyyatti hin galinaa yoo galu heddanis dursaatii waan hojjettanii lafa kaayyadhaa yookaan osoo achiin galin hojii tokko ummadhaa jedhanii kuni fakkeenya fi ati biyyaayyuu galtee ummachuu ni dandeetta yoo immoo ummachuu hin danda'in fakkeenya fi yoo humni kee nuti warri biyya ambaa jiru nin beeyna walirraa beeyna jecha kan mana ijaaraa kan faamilii isaa gargaara namni biyya arabaa kun amma hedduun isaanii birrii hin qabani namni biyya jiru garuu waan nu birrii qabnu itti fakkaata waan nu birrii qabnu se'anii baluun tatte balu waggaa ganaa biyya alaatetti akkas no kun dogoggora wallaahi amma fakkeenya fanufumarraa qabee birriin qabu garuu namni maal naan jedha osoo hin galiin achuma taa'eetiiti waan akkasii waan ittiin dalaydu waan ittiin sossootu qopheeffadhu كيف يعني قبفتني فكينا فما وان تندلقوا قبفت أيوة جد جنا وقعت وكود دلقونا برباجسا كان عملنا مال قرارة قالي حالك الإنسان عليه الحمد لله ما نكراهين كفلو ملاني مو على شمته من أمنا قوتين ياردا واني على بيت يجرات اللي زيتي سكر مال كان بيتهما أشمت قالي بيكية تجرات ويجي إفلت يعني إن شاء الله kanamni ingalini achuma siwayya achuma taa'inaan jedhan kana anammoo naaliq imsamne dirqama galuu qaba jecha maaliif jennaanini galee yoo an cimtuu ta'e yoo nama dalagaa ta'e biyya galee maa kasala in gurgurre jechaadha nin jijjiirama anummaan sana fi hin ta'in yoo immoo anasumatti jechuma namaa kana laalee ebaluun galee barakkanatti rakkate ebaluun bariin galiin naan jedhe ebaluun akkas naan jedhe wallahi jabaadhe hin galu inshallah ingala tokkoffaa amma dirqama galuun irratti sababni siyaafi waggaa 4 seenuuf deema waggaa 4 seenee dirqama keejii seenuu qaba daa'ima kiyyaafis yaaduu qaba amma booda kalaas ufiifis yaaduu qaba maaliif jennaanini dura waggaa hagana alhamdulillah ka taa'e hin fayyadamne hin jedhu namni fakkeenya fi hin fayyadamne nu biyya ambaatee maal arganne jedhani no an fayyadameera alhamdulillah rabbil alamin tokkoffaa hamma danda'utti waan ofii kiyyaa danda'amu waan ofii kiyyaa naa ta'a jedhee hamma tokko godhadhee alhamdulillah rabbil alamin lammaffaa mootu faamiliis ta'e fira kiyyas ta'e ammallee sadaqallee ta'e alhamdulillah godhadhee sadaqadhee waan ni dhabeeyyu hin jiru ani alhamdulillah wallahi osoo biyya kanaa galee wanti na seenessu tokko hin jiru osoo kana godhadhee jedhee wanni an seena'u takka hin jiru wanni an seena'u takkattiini Saudi keessatti osoo haadha fi abbaa kiyya hajjii fidee fi osoo abbaa warraa kiyya wajjin hajjii dhaabbadhe umraa alhamdulillah yeroo meeqa waliin goone yeroo lama umraa waliin goone galata rabbii yeroo tokko anuma hafisaa yeroo tokko anaa isaa jaafeedha rabbiin galanne haa ga'u kana hunda guuttadhee jira osoo jechaadha yaani osoo naaf ta'ee abbaa jaafeeti anaa jaafeedha hajji rabbiin nu dhaabe alhamdulillah waa guddaadha yoo hin danda'in immoo yoo hajjii dhaabbatu siin dandeenye alhamdulillah rabbil alamin umraa goone wajibeeti rabbii dhaabbanne wallahi rabbii waliin nu dhaabe kuninaaf gammachuu guddaadha ammallee immoo saudi kana isiin qofti natti hin fayyadamne anis itti fayyadame akkamitti itti fayyadame tokkoffaa manuma isaanii kana taa'ee alhamdulillah channel meeqa monetize guute kan namaa kennes kan ganaa namaa kennuu hedus kan namaa kenne amma fakkeenya fi yoo namni suni beekee khayrii irratti dalage khayriin sun anaafis deemti jechaadha yoo namni sun beekee irratti dalagu baatellee inshallah itti ilaalee nama dalagutti nin kenna malee lakki takkaa taatu kenne achi booda akka fedhe haa godhu barbaadu haa gubu barbaadu haa dhiisu laasaa faxaan akkasii na biran jirtu irraa fudhee nama biraatii dabarsa maaliif jennaan itti kan miidhame fa'aa irratti dalagamuuf malee haa badduuf waan hin ta'iniif akkasii inni tokko kana inni lammataan mootu alhamdulillah rabbil alamin ilmoo kiyya guddifadhe abbaan alatti gargaarsa namaatiin alatti yeroo na dhukkubes yeroo miidhames yeroo rakkadhes yeroo aannan dhabes gargaarsa namaatiin alatti gargaarsa rabbiitiin
ilmoo kiyya guddise jecha osoo nama tokko arrakkadhee birrii naa liqeessi arrakkadhee birrii naaf kenni hin jedhiniin ifin yaadadhaan na dhukkubeetu ani yeroon bakka namni irraa liqeeffadhee obboleessa kiyya gizee as jiru sanii sanuu yeroo hedduu daa'isan xiqqoo birri xiqqoo wayii birri kuma akkas achi booda alhamdulillah abbaan jaafee naa erga tureeyyuu sanuu yeroo da'e sunilleen yeroo da'eef xiqqoo agarsiisi achi booda hanga na dhukkubee mana yaalaa deddeebi'aa maal godhaa wallahi guyyaa takka birri takka namarraa liqeeffan akka haraama hin jenne dhiyoo tana namitti irraa 500 wayii naangatee irraa fudhe sanuu 2500 biraa qaba tureeyyuu kalas 500 naa kennite kana kalas achumaan fudhadhu lakkaayadhu birri keetitti naan jette eshi jedheeni irraa fudhe jecha birri waggaa 3 akkas birateetti biraa qaba inna namni garii nama fakkeenya fi ani maal irraa fayyadame maal naa goote suudii maal akkas umrii kee fixe innaate yoo ati beeytee irraan fayyadamin akkam godhuu qabarree akkam gooti suudii si barka irraa fayyadamuu qabu ande anchi auqash kaalta xaqqamshibaacho bakka maal godharre fakkeenyaaf dubartiin mana namaa dalaydu dubartiin ijoollee mana namaa dalaydu ijoollee meeqa kamiin bilbilli hin ajjamaa bilbilatti fayyadaman hanga tiktookii sanirra taa'anii warra liivii seenee akkas wal rabsu warra liivii seenee gadi wal garagalchu laalanii fakkeenyaaf yoo quraanatti qaraan faayidaa tokko yoo biizinasii ittiin dalagan faayidaa tokko fakkeenyaaf waan kana banattee yoo irratti hojjette asitti fakkeenyaaf viidiyoo hojjetuu hin dandeettu laayivii mati seenaa maalumatti seenaa ahammi ishee monitaayizii guutuudha erga monitaayizii guuttee seera kee guuttee Itoophiyaatti yoo deemte bar viidiyoo daqiiqaa 10 fakkeenyaaf olmaa kee guyyaa har'a guyyaa kana keessa oole har'a guyyaa kana hojjedhe kanuma yoo hojjette namni biyya alaa jiru maal barbaada waan mana keessaa waan biyya keessaa fakkeenyaaf haala jireenyaa kan amma fakkeenyaaf ani ijoollee biyya jirturraa maal barbaada viidiyoo isaaniitirraa maal barbaada akkanatti akka kee kana ta'aniitiin yoo na haasofsiisa yookaan yoo laayivii seenanii maali jedhan illaaluun kana wallahi wanni allaaluuf fakkeenyaaf jechaadha haala magaalaa amma mucayyoon tokkoon jirtu warra sodaati ዛሬ ሽንኩርት በዚህ ገዛው ዛሬ ድንች በዚህ ገዛው አከስ ጉያ ሁንዳ በቃ ዛሬ ገበያ እንደዚህ ነው ዛሬ እንደዚህ ነው ጀቲ ሁንዳ ኢሳ ኢላላፍ አመሌሞ ወሐመነ ከሰቱ ጀቱ መኖፊ ከሰቲ በቃ ደስነ መጀቲ አፋና ማሪፋ ዱበቲ ወራ ጎንደር ሃታቱ ጎጀማታቱ አከስ ገረ ከነ ጀቻዳ ገሩ ገረች ገረስ ወንደር ማፊ ጎጀሚ ከነተውን ኦልቱ እና ሙጮን ሱና ፋና ማሪፋቲን ሆጀቲ እንደውም ደው ካተዮ መዴት ፊንዴኔ ሲምቤኩ ኢላ ለዱ ከነው ጂነት ባይቴ እና ሙጮን ሱን ባይ ጭምቱ ወላሂ ባይን ሲድንቅ ሲፈዳ ቢያላ ቱርተ ገልተን ፈካቴ ሲሌን ነምኒ ገዲን ሞ ፈከኛ ፍጀቻዳ ግቢ መሳ ኬሳ ነምኒ ሲላለ ፈባኤ ቀቡ ለፈጉዶ ቀቡ ለፈመሳን ቆቴ እረቲ ፈጫሱዋ بقولوا أشياء الرانياتو بركة تكفى بركة بشايو قلفتة جتة واني هندي سلبا إثيوبيا كيسات لتشين إثيوبيا قويدو متي الحمد لله جيتورا قومنا دلاكي كيسا يو فجافت يو كانون داد أبدي بالدي جتشبا سافا جتشبا يو سافا جتشبا أبدي مدابرا بيتي بيتنا كمي فرنجي وانو جتولالا مدابرا مكانت بيينك أني سنيت تقول أني أكاسيتي بكلفتني واميك الرانياتن والله نتيمو كنا نمني وان سنفي تأف كانوا هندا نجتو جولي ور صداتي كانت تجت جولي ور صدا ما شاء الله تبارك الله والله العظيم هندم تسانيتو بقى وام متى أفيتك أمني هجتن جولي جتمتو جولي كنا مو يوسيقلني كلا سجبوتن جارتي هجي كمالي كرو يرو أصدرني مو لايف يرتسينني دبني مال قراني مونيتايزي ساني كنتتني يوسياتي ديماني موتو بكا اني جروجو فيجا إلا لنجتا والله إلك أردم دقو قرا اني برا موتو إن شاء الله فكين يفجتا نمني توكو جتا نمني توكو جماعتا يو هجتي هجي ما فكين يفقويا أروان رأولي مالك هجتو كانوا مكانايو جولن إلا لتي فايدة أجتا إساني سبرم ستاء نوفيس فايدة إني برامو جولن هدوني والله فكينيا في يروبا إجتشارا وهمنو في بقى هم بويا كنا بري هغنا نياتمي جاسك يا مالينا قد أكاسينا قد أكاسينا كسا مال قد أمي فكينيا تاتمي
erga taatee miidiyaa irratti as baasuun maaliif barbaachisu? Sunoo mucayyoo warra soddaasanii waan taateen beeku mana waggaa meeqa xaaree waggaa shammoo meeqa xaaree hojjedheen jalaa diigan jetti. Mujoo san maal godhan ijoolleen isaanii ijoolleen warra soddaa viidiyoo sii ilaalanii fi jajjabeessanii jabaadhu jedhanii kan kennan immoo yoo ati bootte viidiyoo sirratti dalagatan. Walla anamma fakkeenya fi namooyee eberri jechuun barbaadu guutumaan guutuutu viidiyoo isaa ilaaluu na jibbisiise bakka yeroo hunda hiraara yeroo hunda booya akkana ta'ee indeen hin bahe kamarit nu indee mammata walaan boowan akkas ta'ee indee taammoo kamasaaqa asqaddumoo maxxanqaq jedhanii osoo akkas ta'e osoo bakka san bira hin ga'in maaliif uf hin eegin maaliif uf hin eegin namni tokko fakkeenyaaf amanee namatti uf gadi kennee erga jedheen booda yoo namni sun waa isa godhe asirratti dhufee miidiyaa irratti booyuu maaliif barbaachise? Abbaa warraa keetuu ataatu abbaa warraa kee hin amantu taanan nama mallaqa sirraa nyaatu taananiin ati amma tokko bar namni dubartiin tokko abbaa warraa ofii kanatti himaamte abbaa warraa kun kana awwaaxxuu fi kana awwaaxxaanee ni beekti. Walaa dubartiin abshaala kasina awwaaxxaanee naate suuta jedhi harka jalaa fudhu boo hay immoo miidiyaa kanarratti dhuftee Please ijoollee keenya ka shamara miidiyaa kanarratti dhuftanii hin boo'ina wallahi lazim kaanillee hin boottan meeshaan badallee hin boottan jaalalleen keessan akkasiin godhallee hin boottan maalillee hin boottan namni tokko si gargaaru hin jiru khalaas rabbii keetitti boo'i yoo immoo viidiyoon halaalamuuf diraamaaf bootte welcome boo'i rakkoon qabu garuu yoo bakka dhuguma dubbiin sun kasi boochisu taatee yaani sun kasi boochisu taate aboo dhuftee asirratti hin boo'in nama meeqa si gammada beektaa yeroo ati dhuftee boottu san wallahi anam fakkeenya fi yoo xiqqaate waggaa lamaaf deema na dhukkubaa ture yaala fudhataa jira guyyaa tokko nama tokko na dhukkubaa yaala fudhachaa jira akkana hin jenne maaliif namni yoo ati na dhukkuba jetteeni waan ati duutu seenii gammachuun si eegan yoo duutellee akkanatti du'i malee leeshii mattaa nimne wallahi guyyaa tokko wala haadha kiyyatti wala abbaa kiyyatti wala abbaa warraa kiyyatti bakka namni beeku doktoroota namitti an bira dalagu namicha bakka maatii mana kana yani ijoollee wajjinu walumaa galatti isaantu beeka achi booda nu erga yaalamee qulqullaahee fayyee jedhe abbaa warraa kiyyatti hime maatii kiyyatti gammaatuun himne laman maal godha oduu babbaa'essuun maal isinii godha Rabbi keetitti himatte yaa rabbi kiyana fayyisi yaa rabbi na gargaari yaa rabbi keessan na laali yoo jette gaadha asirratti birrii hagana jala nyaatamee birrii hagana kusee maalin na garbisanii saasalla anillee yoo Itoophiyaa gala waynatti dabarfatanii jedhe sodaa bakka ijoollimmaan Itoophiyaa si galte wanni isiin haasoftu gidema bakka akkana ta'e bar namni tokko dhiiraala takka wallahi isin gargaaru sitti kolfa malee namni anamma fakkeenya fi bakka na jibbisiise warruma kana ta'ee boo'ee kana viidiyoo hojjetu na jibbisiise akka kana islaamee fakkeenya fi abbaa warraa hin qaban abbaa warraa wajjin piraankii abbaa warraa wajjin diraamaa abbaa warraa wajjin oolicha guyyaa tokko oolanii ani indiyaan fakkeenya fi abbaa jaafii wajjin jiraadhe yani biyya tokko jiraadhe fakkeenya fanii finni isaa wanni prankiin jira drama am saidon fanti dhugaa fuudhe prankiidha kun wanti akkasii osoo hojjetamuu danda'amu osoo wanni feeqa hojjetamuu danda'amu maaliif immaan keessan buuftan maaliif boottan kanuma tuna dhibe anama fakkeenya fi abbaan fedhe inshallah atta du'ee xingaraa jedhu imboo maaliif immaanti yabuusa wallahi daqiiqaa takkatti fi immaanti akka buutuun barbaadu daqiiqaa takkatti kanaafuu bileewwan kee bilis wallahi ijoolleen teenna bakka yaani dhuftanii asirratti an fakkeenya faanii ummu ajabii san argitanii ummu ajabiin sun yeroo biyya galtetti ji'a muraasa keessatti wallahi mucoon sun mucatti cimtu viidiyoo isiin hojjettu hunoo mallee qaxatti kadeebite akkasiin itti hojjettu cimtu nama kana yoo laalan haamilee namaa kenna ammallee ijoollee mucoo shaashamannee takkafaa kan ijoollee shaashamannee takkamoo gara balee gasgadisi akkas ijoollee hedduu wanni ayyaanto sallafaa fakkeenyaaf meelala ashaan dakadir abbaa warraa fi haadha warraati waliin hojjetan das nama jedhan ndoom nama hinaafsisanii wayyoo anillee osoo galee akkasitti waliin hojjedhe nama goosisa malee bakka akkanatti asiin zarafamee asiin bucamee asiin quxamee asiin maalii ta'e yaa keessatti dhuftanii booyina wallahi lazim
همونا من واسين قول سمت كلفة فيديو مسين سر عمرتني من مانك كسي دب 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 قلت إن باي ساعات وجدت من مانك كسي بوفتناتي إيرا صوتاتي مكانياتو شي والله دربا صوتاتي أرجعسي إن يباي ساعات وجدت من مان بوسا أنا مان تقانا كتي وسوم بربادو نماف جده تريون أمني دو إمالي أكسر بلوان كيا يروح ندقو وانتا إنا أبشالة تاء أما بي أمباتي توقامك أدلني قال لي نبني بريهن قمني هنجرا نبني هذا فباو في وسو غرغار والله كلها أسيقا لي هنجرا نما هذا فبا غرغار مو ربي نسا غرغار والله نبني توكو جتشا هذا فباكي غرغارتي إنسينين والله إنسينين هم بريك يوسو هذا فباكي غرغارو في جتين إنسينين أبدا مالي في ربي مبرا واقودا أرغتا وانتا إيفي اتقامدي immoo namni tokko yoo fakkeenya fi sababuma bakka birri isaa fixee maal jedhee fi aaree tabasaacha'u taate wala kun gaarii miti haadha abbaa kee bari yoo gargaarte naati laal addunyaa akiratti illee gargaaramta anamma birri naayuu fi abboo kennu wallaa eela homaa natti fakkaatu waan ergeef iyyuu natti fakkaatu innaatiin abbaatii kunaachoo bismillah kan na dhalanii na oosisanii na guddisanii fincaan kunarraa dhiqanii akkasitti na guddisaniidha kanaafi obboleewwan kiyya yeroo kamuu imboo ina namni si gaddu tokko siin jiru nama sitti kolfu malee namni tokkichi eela wallahi namni tokkichi harree badda si gaafatu jiru እናቴ ሲመት kolfanii yoo asirraa dhuftee boontuchi munaayina ta'aa alqaashaanaan seedhanii sitti booyanii attaalaqaaqshii sin jedha malqas አያስፈልግም በቃ ጠንካራ ሴት መሆን ነው የሚያስፈልገው ሲፍገሌ አክሰኒ ዱበርቲ ጭምቱ ጠንካራ አታከሲ ታይሲኝራ ዱበርቲ ዳኢፈ ጨልሴቱ መቦት ዱበርቲ ዳኢፈ በቃ yoonni jettu yaada oltu intaini sininjeda namni moyo dalage bakka guddaa ga'a waa guddatti bayaa sininjeda obboleewwan kiyya hirrimni illee naqabe ofii guyyaadha وفيرمني نقبان رمنا قبيف موجي قلقلة دفير رفنه ونودو كاره كيسوما قمنا أكسسنين جل كيسوما برنا براتي متي انتلو مجارتي ما إلماتي دفه والله وصواني صداتين كي يا كان النجالة النكسواني يا هلا جتيني يا قلبي جتيني أبيت إن قدك رفنين اتكالاني أرد إيسا كاميلة تااني لفاكا أنيف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله والله أربا وانا كربا هنجرا كأجارتي إنما فيك بجاني والله ربي إن شاء الله جارس صداتي أكسي سني حاكينا ورم فوريني فوراني روميني